Amro balana aymer थोड़े नदानी से खराब जालन वाज़यू हालांकि किता इस्म जितनी से इसलिए पावाया जालन जाती का वजह और बच्चों कितना नदारश जल्दत तरह के शनि का नदारवा के युवाया चु अकम जुर्त नगा के शनि और बुलेटिन के सन नगांग का वनगांग को सिंबल सार राफा कयो अगले तो उन सिनिन जरा बुलो सको warroonni YouTube chaanaalii kootiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa maatii koo ta'an isiniin jechuun jaalladha. Warroonni maatii koo taatan immoo yeroo hundumaa viidiyoo ani gadhiisu ilaaluudhaan like gochuudhaan yaada qabdan anaaf barreessuudhaan na bukkee dhaabadhaan isiniin jechuu jaalladha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajadhu guddaan isiniif qabu buloota koo. मैं वरवजनी इनाची खाना और वो लुमे गिरगिट्टा सामी चुनने से नहीं जरा नगर गाराश आके कौन राडू चौपर एक किलफ्ती बार इनमन नन्हे वाला Karena di sini jeruk bulan saja. Mau berhasil mau berdiri, mereka seni, mau berhasil harus begitu, bangun sih tadi. Malah ni sinete maafse. وصمنا كتجر قداف فوقنا سلا كناتك سوينا نوفة جودتنا إلكتريكني وطول ما فوق الزيت نقول إني ما قلنا برمتا من التمام بلوتكم إني برمتا نرتبي سنين بدأ
Zalon naqabu fi kosma vergostan gale nana kan sini joda obolo sekia sale pomone como jalse enya no basagaro bakatini dalqatinya asni dalqamni kita wajib mengalami soal kami, tahu dari kayaknya menurut ese tidak ada lagi ya, culi bulu tapi ya, cuma kisah ni, ada cuma macam, nanti walau fake negara, orang ubah sejak lama. Sumattuu biyya keenyatti maatiin keenya ijoolleen koo gurguddaa miidhitee mucaan koo akkatti rakkattee kan jedhu hin jiru. Anaaf sanii kan hubatu Rabbi tokkicha qofaadha. Rabbi tokkicha qofaadhaan isaanii jedha. Haala nuti keessa jirru kan hubatu waaqayyoodhaan isin jedha. Nuti hin beekna garuu warroonni keessa jirru hundumti keenya iyyuu ta'e. Keessattuu immoo ijoollee gara biyyaa galuudhaaf edan kana baay'ee akka makarsan baay'ee akka daraaran beekamaadha. Kan hin jirre bakka akka hojjechiisan waanuma jiruudhaa girgiddaa kana fagaffaqsiisuu isuma nama miiccigaa jechuudha. Miiccan yookiin immoo hin taane kanadhaan jechuudha dadhabsiisuu kan godhan iddoo isaanii jira. Isaan kana immoo maal jechuu qabna naaf isinii Rabbi isaanitti araaramu yaada akkasii dhiyeessan isaaniif haa dhiyeessuutti lakkaa'ini jennee bira darbuudha. Namni beekee waa jalina yaadu namni jaallatee hammina hin hawwu hammina hojjechuuf yaadu namni kamiyyuu jechuudha. Isaan immoo jaallatanii miti warroonni jechuudha. Otoo hojjetanii makarsanii fakkeenya guutuun dadhabmoo ta'u isin argitaniidha. Kanaan gurguddaa kananii miicaan adamaa deemanii gara fixoota isin tajaajilsiise malee kan hundumaa miicaan olee kan hundumaa fagaan olee. Kanaafiyyuu isa kanaan baata isa jedhudha. Nama keessatti qabatee malee. Baay'ee irra deddeebisanii fagaffaqsiisu jechuudha. Inni kun immoo galgala isaaniitiif darabee isaaniitiif baay'eessa miti.
warroota akkasii immoo waaqayyo rabbisanii haadhisu jechuudha malee roga jechuma tokkotti baasanii garaa keessatti sirriitti yaadanii arraba ofii xureessuutti barbaachisaan roga akkanis jedha obboloota kiyyaa jajjabeessuudhaan gargaaruudhaan warroonni maatii kootiin dabalamne akkuma jalqaburaa jedhe subscribe gochuudhaan bilbila keessaan fuula dura ishee karaa harka mirgaa jirtu qalamii diimaadhaan subscribe jettee barreeffamtee jirtu quba keessanii xaagochuudhaan gurraachessaa erga gurraachessanii booddee fuuldura sana mallattoo bilbila fakkaattu jirti ishee rukutuudhaan tokkoffaa jalqaba jirtu sana jechuudha. Inna yeroo hundumaa jiranii rakkisu isiniif dhufaa isiniin jedha maatii kootti dabalama Oromiyaa bal'oo keessan isin bashannansiisaanii yoshi baasii tokko malee Oromiyaa bal'oo keessan isin bashannansiisaa isin bohaarsaa isiniin jedha shi Kam jirtu obboloota koo fayyaa keessan irra deebiin nagaa sin gaafadhe jalqabatti nagaa sin gaafadheen ture ammas irra deebiin sin gaafadhe jechuudha. Nagaan gooftaa kootti isiniif haa baay'atu nagaa qabaannedha. Akkaan hundumaayyuu wajjinni kan milkaa'uu dandeenyu kan maafi nagaan kun mana kootti isa galaadha. Isiniin jedha obboloota kiyya hin xumuranne. Si wajjin xumuruu kan deemu jirtiya. Mana gargaaramee ammas kunoo.
Thank you.